شاكرين بها شاكرت بويه هورسي سني سلا شاكرين بها شاكرت بويه هورسي سني سلا لسيتو نافتا كيجيبا دوبي سيبارسي سني ارجمون كواني مالي إمباين كراكورا دانجالي Murano kabu kesike araba mi ofta sirajibe Murano kabu kesike araba mi ofta sirajibe ofinu ofadesite si shakela musifina udibe sitidite adumbara intau himilka ukiyolara Tifu birra damma basani nyotani Tifu birra damma basani nyatani Anamiti namni kokol fadanani Anamiti namni jatu filalani Abdi sirra hinkabu si shakatin ture Abdi sirra hinkabu si shakatin ture Amenyike nabgale darako mure Ergama bira kabda bare ole bule Otu ya mari situra koki ya fura Otu ya mari situra koki ya fura Daransi marsani maasi nyaru na dura Ormi fira fakate no nyatu tijira Otu ya mari situra koki ya fura Otu ya mari situra koki ya fura Daransi marsani maasi nyaru na dura Ormi fira fakate no samu tijira شاكرين بها شاكرت بويه هورسي سني سلا شاكرين بها شاكرت بويه هورسي سني سلا لسيتو نافتا كيجيبا دوبي سيبارسي سني ارجمون كواني مالي إمباين كراكورا دانجالي Murano kabu kesike araba mi ofta sirajibe Murano kabu kesike araba mi ofta sirajibe ofinu ofadesite si shakela musifina udibe sitidite adumbara intau himilka ukiyolara Tifu birra damma basani nyotani Tifu birra damma basani nyatani Anamiti namni kokol fadanani Anamiti
namni jatu filaalanii abdii sirraa hin qabu si shakkaatiin ture abdii sirraa hin qabu si shakkaatiin ture ammeenyi kee naaf galee garaa koo muree ergama biraa qabda baree oolee bulee kottu yaa mariisitu rakkoo kiyya fura kottu yaa mariisitu rakkoo kiyya fura Daransi marsanii maasi nyaaru na dura ormi firaan fira fakkaatee nu nyaachuutti jira kottu yaa mariisitu rakkoo kiyya fura kottu yaa mariisitu rakkoo kiyya fura Daransi marsanii maasi nyaaru na dura ormi firaan fira fakkaatee nu saamutti jira Walabummaa News Network kan daawwachaa jirtan qophii keenya marii haala yerootiif seenaa gootota Oromoo kan torbanitti yeroo tokko isiniif darbudha. Maarree har'as akkuma kanaan duraa keessummoota lama qabannee dhiyaannee jirra. Keessummooti keenya keessaa tokko obbo Daani'el Gamteessaati Noorwee jirra. Inni lammataa obbo Xaasoo Taaboor Stockholm Siwiidin irraati. Keessummoota keenya waamicha keenya kabajanii baga nagaan dhuftan. Ayyee ulfaadhaaba. Galatoomaa nu afeeruu keessaniif baay'isaa galatoomaa. Tole hedduu galatoomaa gaagaruma marii keenyaatti deemnamee obbo Daani'el irraan jalqaba. Obbo Daani'el impaayirri Itoophiyaa kun maal akkamittii fi maal irratti ijaaramte? Mee kanarraa jalqabna. Gaaffiin kun yeroo baay'ee addunyaa irratti rakkoo uumaa jira waan ta'eef. Baay'isii galatoomii hubannoon empire Itoophiyaa kun eessaa dhufee akkamitti ijaarame isa jedhu kana dhaloota haaraa kana barsiisuun yookaan immoo gurra buusuun hubachiisuun baay'isee barbaachisaadha. Otuun achi hin naqin jechuma Itoophiyaa jedhamu kun eessaa dhufe jennee mulaallu warra Giriikiitu Mediterranean Sea bishaan giddugalaa sanaa isa as ce'anii yommuu ilaalanii uummata gurraachatu jira kontinentii sana keessa kan isaan arganii warra Nuubiyaatu biyya ijaarratee yookaan immoo seeraaf heera ijaarratee obbulchaa jira. Isaan arganiiti Ethiops jedhani. Ethiops jechuun nama fuula gurraachaa yookaan immoo qaama gurraachaa jechuudha. Burned face afaan Ingiliffaan akka jedhani. Ajaa'iba kan jettu immoo warri Sudaan kaabaa sun Araboota isaan immoo as ce'aniiti Bilad al-Sud yookaan immoo Bilad al-Sudaan jechuun kan Itoophiyaa sanaa wal gitu maqaatti baasani. Kana jechuun biyya uummata gurraachaa jechuudha. Sudaan mataan isaa Sud warri afaan Arabaa beekan sirriitti beeku kana. So akka kanattiti Habashaan immoo kan isheen dhageessee wangeela keessatti maqaan Itoophiyaa kun yeroo 43 katabamee jira bakka adda addaatti. So seenaa kana hubattee jetteeti daftee itti dammaqtee maqaa sana fudhachuu carraaqxe. Haa ta'u malee maqaan kun boodina dhufe walaa hubannu sirriitti kana. Isaan boodina kana fudhatanii maqaa kana. Abisiiniyaan Habashaadha. Habashaadha Itoophiyaa Abisiiniyaan.
Habashaan immoo Abisiiniyaa jedhamu isaan immoo Sameetikiidha. Warri hafe ummati naannoo sanaa Kusheetikiidha. Sameetikiin Kusheetikii ta'uu hin danda'u. Kusheetikiinis immoo Sameetikii ta'uu hin danda'u. Tole gara fuulduraatti immoo deemnu gaa. Maaltu maal ta'a amma seenaa yeroo keessan isin jalaa hin fudhu yeroo biyyi Awurooppaa adda addaa Afrikaa adda addatti hirmaachuutti ka'an Berliin Conference waraqaarra kan jiru si maayira. Berliin Conference 1845 no 1845 1845 Berliinitti wal erganii Afrikaa addaan immoo akka qircaatti fudhatanii hirmaatanii namni xallaa erge ilaa kun baay'ee barbaachisaadha. Namni seerkulaarii yookaan xallaa erge aangawaan Awurooppaa kana daangaan koo achi gaa as gaa jedhee kan himate Minilik. Yohaannis keessaa Yohaannis isa dura tureera innis haaluma kanaan deemaa ture. Haa ta'u malee daangaan kiyyaa kunnoo Leek Niyaazaa gahaa karaa oliimmoo as dhufee Kartumiin gahaa kan jedhu warra Nubiyaa kanas barbaadeera namichi suni. So lafa hirmaachuu. So maal jedha xallaasaa sana keessatti circular letter of Minilik II, Emperor Minilik II. Aangawaan biyya Awurooppaa biyya adda addaa dhufanii Afrikaa yommuu wal gidduutti hirmaatanii ani callisee taa'ee in ilaalu akka nama dhimma hin qabnetti jedha. So amma Xaaliyaaniin, Faransaay, Raashiyaan, Ortodoksii Raashiyaa hubadhu yommuu sana Saar kan jiru kan bulchaa ture Raashiyaa. Faransaay jedheera. Jarmaniin, Ingiliziin qawwee guuranii itti kennanii gargaarsa itti kennan. Kan qawwee qofaa miti kan si ajaa'ibsiisu. Faransaay ekspertii ergitee gargaarte. Raashiyaan ekspertii adda addaa nama baay'ee ergitee gargaarte. Maqaa tokko tokko Leeyoon sii hime kan Raashiyaadha. Sheedver, Babichev, Agaapov, Petrov, caalaa inni cimaan immoo eenyunnaa jette Nikolaay Stepanovich Leontev. Nikolaay Stepanovich Leontev kuni karaa gadiidha naannoo Ekwaatorii lafa guddaa waraana Habashaa hoogganee lafa guddaa qabate humnaan qawweedhaan. Minilikillee nama kana naannoo sana atumti bulchi jedhee akka inni bulchu goosise. Hin shoomeyyuu Dajjaazmaach jedhee kitaabarra jira boleewwan koo. So isatti aanee immoo kan jiru nama Suwiis tokko Alfred Elg fira isa cimaa ture. Gorsaa Minilik isa cimaa ture. So ummata lafarraa fixuudhaan Minilik gargaarsa alaatiin albuudaa barbaacha, buna barbaacha, garba keessumaa gabaan garbaa baay'ee ho'aa ture, isa gurguraa ture. Ummata baay'ee biyya sana keessaati waggaa waggaan 25,000 gurguraa ture lafarra jira katabame. So akka kanatti ummata Oromoo miliyoona 10 kan tilmaamamu gara miliyoona 5tti gadi xiqqeessanii lafarraa fixanii miliyoona 5 immoo akkasitti impaayirri kun dhaabbate. Impaayirri kun ijaarame hamma guyyaa har'aatti yaa firoottan ko hamma guyyaa har'aatti biyya ummata biyya adda addaa alagaatiin gargaarame ijaarame. Biyya adda addaa alagaatiin gargaaramee eegamaa ture impaayirri kun. So Minilik ummatan uumaa ummata walii wajjin jiraatu walitti qabaa jedhee miti abadan jira seenaa kirra seenarra. Inni yaada ummata walitti qabuu ummata ijaaruu biyya ijaaruu miti kansaa. Inni lafa bal'ifachuu albuudaa saamuu nama
fuudhee qabee akka garbaatti gurguruu warra Awurooppaa wajjin dorgommii sana keessa ture gargaarsuma isaaniitiin. So kanaaf yogguu biyya sana akka jirutti humnaan qabatee xumuree jedhu maal jedhee waame beektaa? Emperor Minilik, the king of kings and the king of Ethiopia jedheeti and the Gallas. Ilaa hubadhaa achirra dubbiin jira. And of the Gallas. Akkasitti of waame. So empire sun akka biyya ta'uuf hin turre. Empire sun ummata adda addaa hacuucaa, saamaa, ajjeesaa, hidhaa kan as ga'edha. Egaa kitaaba macaafa qulqulluu sila kaaseen ture. Macaafa qulqulluu keessa Itoophiyaan yeroo 43 katabamee jira. Bakka adda addaatti jechuukooti. Translationii yookaan hiikaa yookaan maxxansaa kan biraa innaa dubbifne. International Webster Translation innaa dubbifne. Bakka kana hundumaatti Kushaayit jedha. Kana jechuun Itoophiyaa jechuun Kushaayiti ture akka seeraatiif. Habashaatu hate malee maqaa sana. Okay? Sababa wangeelarra jiruuf haa ta'u, sababa garbummaa barbaadaniif haa ta'u, sababa gooftummaa fi hacuuccaa saammii barbaadaniif haa ta'u gargaarsa alagaatiin. So Itoophiyaan sun Kushaayititti hiikama dhugaa dubbachuuf. Egaa maal jechuu kooti? Ummati agawoo gararraa sana jiru dur ummatuma Oromoo wajjin ture. Ummati Beejjaa gararraa sana jiru ummatuma Oromoo wajjin ture. Waa xiqqoo ishee nuti dabale. Beejjaa inni jedhamu kun Beejjaa Midir. Darbiitii oofamee Beegga Midir jechuutti kaa'ame. So kanaafi Habashaan alaa dhuftee ummata adda addaa garboonfattee Oromoo wajjin so hacuuccaa meeqa oofaa turte empire Minilik kana. Empire Minilik kun bakkaa badu malee mucaan namaa mucaa ta'uu hin danda'u kan jedhu yaada qaba. Galatooma yoon dheeressa. Hedduu galatooma seenaa guddaa nuu kaastanii mee gara dargaggeessa Xaasoottan deema. Obbo Xaasoo ati sitti naa dabali empire Itoophiyaa kun maal akkamittii fi maal irratti ijaaramteen kun baay'ee barbaachisaadha keessaayyuu dhaloota ammaatii fi warreen immoo maqaa Itoophiyaa kanaan barabaraan Itoophiyaan kun hin diigamtu jedhanii Itoophiyaadhuma harka warra Awurooppaa fa'ii fi Minilik ittiin dorgommiidhaaf ijaarrate kana akka waan biyya ofirratti hirkattee ofiin ijaaramtee tokkotti warri ibsan jiru. Meetti naa dabalimee waa empire kana irratti xiqqoo haa dubbannu. Guddaa galatooma sitti nu affeeruu keessanii fi yaada barbaachisaadha wanti amma irratti akka dubbatamuuf nu affeertanii. Dhugaadhuma dubbachuudhaa fi empire kun empire shiraan ijaaramtedha. Yoo jennu akkuma biyya keenyatti wanta hunda irraa baay'ee dubbataniiru obbo Daani'el dhugaa jirtu. Empire kun warri har'a Itoophiyaa jedhamtu kun kingdomsiidhaan warra empire kun ijaarame hin bu'uurame malee hin ijaaramne warra kingdomsoon jedhu Kafaa keessa jira. Kafaa kingdom, Walaayittaa kingdom, Oromoonis akka sirna gadaatti biyyoon tokko ni jiraatu. Haa ta'u immoo naannumti sun jechuudha. Goojjam kingdomii faatu keessa jira akka waan tokkotti jiru. Garuu jalqaba warri har'a maqaa Itoophiyaa kanaan dhaadatanii fi akka waan samii irraa gadi buuteetti odeessanii fi ittiin saba kana ajjeesaa cunqursaa jiran kuni empire kun isaaniif abbaadha. Maaliif ittiin saba keenya miidhanii ittiin bara baraan uummata keenya ajjeesaa jiru maqaa kanaan qabataniit saba keenya ajjeechaa miidhaa saamicha wanti isaan maqaa empire kanaatiin hin goone hin jiru. Garuu isaan Abisiiniyaa turan. Uummanni gamii gara kaabaa jedhamu noorzerniin suni Abisiiniyaa turan.
gara kanatti yoo deebine impaayerri kuniyyuu gaafuma bu'uuramu yoo jennu tinnisa tumsa walii ta'anii akka Itoophiyaa jedhamtu kana kan godhani uummattootuma gurraalee biyya sana keessa jirudha. Seenaa isa isaan dubbatan irra deebi'eetoo baay'ee dubbachuun hin barbaachisu. Maaliif sabni keenyas namoonni keenyas uummanni keenyas ni beekus. Impaayerri sun Oromoodhaaf homaayyuu bu'aan buufne eenyummaasaa, aadaasaa, safuusaa, qabeenyasaa, dhalasaa jalatti ajjeesaatii asiin ga'e aga hammaatti impaayera isaan ittiin dhaadatan kun isaanumaa bu'aa buuse malee nuuf gadadoo iyyummaa badiinsa dhuminsadha kan inni akka Oromootti nurraan ga'e. Kanaafi impaayerri sun impaayera shiraan ijaarame, impaayerri shiraan ijaarame yoo tolaan diigame ni diigama, yoo tolaan diigamuu baate humnaanis ni diigama. Kanuman irraa dubbadha. Kanarratti waa hedduu dubbatan obbo Daani'el. Tole Boxaasoo hedduu galatoomii mee obbo Daani'elitti hin deebi'a. Obbo Daani'el uummanni Oromoo impaayera sana keessatti mirgi isaa kabajamee hin beeku. Kabajamee jiraatee hin beeku. Akka sabaatti nii fi egereen saba kanaa maali? Maaliifin kana kaasaa warra harrayyuu maqaama Itoophiyaa kanatti gunnuunfatanii waa'ee Itoophiyaa kana keessa utuu uummanni kun dhumaa jiru utuu uummata Oromoo qofatu hin taane sabaaf sablammii kan biroon illee dhumaa jiranii warra Itoophiyaa kanatti rurruuqamanii maqaa kanaan nu rakkisaa jirantu jiru. Mee yeroo tokkoyyuu uummanni Oromoo uummanni guddaan biyya sana keessatti sadarkaa tokkoffaarra jiru afaan isaallee kabajamee hin beeku, afaan isaatiin biyya isaa keessatti handhuura magaalaa biyya isaatii keessatti dubbatee ittiin kabajamee hin beeku, jireenya isaatiin kabajamee hin beeku. Mee egeree fi dhumni uummata kanaa maal fakkaata obbo Daani'el akka amma deemaa jirutti? Ajaa'iba kan jettu galatoomi gaaffii kanaafi ajaa'iba kan jettu waggaa 3,000 ol seenaa qabnaa jiru kun soba lafaa kaasanii waggaa 3,000 seenaa qabnaa jiru. Waggaa 3,000 keessatti obbolu ummati kibriitii mallee hojjechuu hin dandeenye. Ummati maasheen kiniiniidhuma mataa bobuu wayii tokkollee hojjechuu hin dandeenye. Ofii isaanii guddachuu hin dandeenye. Kan isaan itti guddatan maali? Shaaxira. Garba qabatanii garba of jalatti tiksu. Ofiin guddattu namni akka hin guddanne hulaatti cuftee dukkana keessatti qabu. Ergachuu, saamuu. Kanarratti baay'ee jabaattee hojjechaa turte. Habashaa keessaa warri Amaara ofiin jedhan kun mootummaan Amaaraa. Tigree wajjin garaagarummaa illee qabu. Mee ilaali. Tigreen waggaa 27 keessatti biyya ishee Niw Yoorkiin godhatte uummata keenya saamtee garsi garnaa saamtee waan hundumaa saamtee. Garuu isaan kun amma aangootti deebi'uu barbaadu. Warri Habashaa kun warri Amaaraa kun. So maal inni uummata Oromoo waggaa hamma kana 120 lakkoofnaa 130 lakkoofna. Kan addaan kutee akka waliin qunnamne goosisee rakkina adda addaa kan uume jaruma warra Amaara jettee waamtu kanaadha. Ummati kun yoo tokko ta'e nu harkaa ba'a. Ummati kun yoo waa barate nu harkaa ba'a. Afaanii baasee Sillaaseen Haayile Sillaaseen yoo barmoota argatan gaallaan kunii baay'inaan yoo baratanii nu harkaa ba'u kan jedhu. Sagantaadhuma laa gireedii qoramsa ittiin darban illee biyya sana keessatti kan anarra ga'ee jira. Ministirii yommuu fudhannu kutaa 8ffaa seenuudhaaf 9ffaa seenuudhaaf darbiiti immoo maatiriikii isa jedhamu 12tti darbuudhaaf. Paasmaarkiin dhugaa rabbii sittima bakka itti fudhachaa ture sanatti baay'ee ol ka'a biyya Habashaatti baay'ee gadi xiqqaadha. Nama 400 keessaa 49 fudhateetu dhufee kutaa 9ffaa wajjin taa'ee barachaa ture guyyeera. Okay? Kuni isa yeroo tokko qofaa ta'e miti. Yeroo hundumaa sagantaa baasanii. So, Jeneraal Taaddasaa Birruulee kan maraache ጸሐፌ ትእዛዝ አክሊሉ ሀብተወልድ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ስዋሜ የጉ ጋላ ወራነ keessatti baay'isin
yoo baay'atanii balaa nutti buusu jedhee jaarsa kan aarse jeneraal Taaddee Cuukooti. Akkasumas immoo dabalee itti Akililuu Habtewaldi. Obboleessa koo Akaala Warqi Habtewalditti mana barnootaatti akka isaan hin baay'anne itti meera jedhee itti dubbata. Kuni jeneraal Taaddeen aarse achi baqatee bahee deeme bira wajjin taa'ee nyaadhee dhugu jedhee. Kuni sagantaa isaaniiti. Guyyaa har'aallee kanumatu deemaa jira jechuudha fayyisee jedhe. So Oromoo akka sanatti dukkana keessatti qabanii eegaa turani. Akka horiidha addaan baasanii, akka warshakkuu godhanii, amantaan addaan hiranii, gandummaan addaan hiranii. Akkana godhanii humna nu buusaniiti asiin nu ga'ani. Yaa obboleewwan ko. So Itoophiyaa sana jechuun olaantummaa Amaaraa fi olaantummaa Tigree keessatti Oromoon bara baraan namayyuu ta'uu hin danda'u. Sababii qabxii irratti haasaa jirru kun barbaachisaa ta'eef ummati keenya warri nu dhaga'u kun yoo baay'ee nu dhaga'annaa ta'e adaraa Rabbii wal buusuun wal bittinsuun isuma kaayyoo Habashaan garboonfataan keenya nuu godhe sana hojjaarra oolchuun nun baasu. Nama ta'uu hin dandeenyu. Dhaloonni dhufu nama ta'uu hin danda'u. Maaloo walitti deebinee hirriba keessaa dammaqnee abjuu keessaa baanee harka wal qabannee irree keenya jabeeffannee diinummaa ofirraa loluu qabnaa. Furmaati gara fuulduraatti akka mucaa namaa jiraachuu kan nu dandeessisu tokkummaa keenya. Kanaafuu kunoo warri tokkummaadhaaf warri mirgaaf falmaa jiran ijoolleen keenya jiru. Isaanitti isaa dirmannu ammoo dargaggoon bakka adda addaattis hidhatee falmuu qaba kan jedhudha kan nu baasu malee kan biraan nu baasu Amaarri bakka ishee durii bakka abbootii keenya Rist Maasmallas min Maasmallas jecha empire sana akka inni jirutti akka eegamuuf fiigaa jirti. Ajaa'iba kan ta'u immoo Isaayyaas Afawarqii waggaa 30 lolchiisee biyya eega qabatee jira deebisee rakkinni empire Itoophiyaa hafe sanaadha akka hin hiikamneef olaantummaan Habashaa Amaaraa akkuma itti dhufee deemuuf kana goosisuu fiigaa jira. Ummati Oromoo dammaquu qaba. Dhiigni ilmaan Oromoo bakka hin taanetti bakka adda addaa lola baadimmee maal godhu achitti hin dhangala'e. Amma lola Tigree keessatti hin dhangala'aa jira. Kun Sudaan immoo dhuftee waan ni taate achitti dhangala'uuf deema. Hammamiti bara meeqaaf waggaa meeqaaf itti nu garba taanee jiraanna kan jedhu yaada qaba. Namni itti dhaga'ame haa hubatu iyyannoo keenya kana. Galatooma. Hedduu galatooma. Egaa maali Isaayyaasis yoo kana godhe baay'eerran ilaalamuu isiniin jedhe sababni isaa warruma Kuushiiti amma lolli jiru warra Seemiiti. Lolli jiru warra Kuushii fi warra Seemii gidduu jira. Akkuma argitan warri cunqurfamaa jiru irra guddaan isaanii warra Kuushiiti. Kanaan durasii Tigree fi Amaarri baay'ee ol dhabbii baay'een qaban turan amma dhiyeenya jalqaban malee. Kanaaf hin jedhe mee gara Xaasootti hin deebi'a obbo Xaasoo gaanfuma Afrikaa keessatti sabooti hedduutu hiiree isaanii murteeffate. Keessaayyuu Miiltoon jechuun warri waliin mootummaa durkufe kan dargii lolaa turre jechuudha. Fakkeenyaaf asuma Eritiriyaan amma jedhamtu kun garasiitii kibbi Sudaan akkasuma moorri Tigreen dheengaddaa dhiiga namaatu balleesse isaaniinis badan kunis biyya isaanii dhuunfatanii turanii warri TPLF yookaan Tigraay jechuudha. Utuu sabni kaan hiiree isaa murteeffachuu danda'u uummanni Oromoo hiiree isaa akka murteeffanneef dhiibbaan alaas ni jira, dhiibbaan keessaas ni jira, rakkoo hedduutu jira. Maali rakkoon uumame jettee yaadda? Maali gufuun uummanni Oromoo akka inni hiiree isaa murteeffanne godhu? Silaa'oo uummatni bal'aan qabeenya qabu, lafa bal'aa qabu, sirna hiiree murteeffannaa fayyamamuuf Eertiraarra warra mandubbadheerra Oromoodha. Maaltu kana godhe jettee yaadda? Dhugaa dubbachuudhaaf gaafii yeroo
yeroo adda addaatti ummata keenyarras ta'ee sammuu nama kamii keessa iyyuu deddeebi'udha gaafiin kuni. Gaafii barbaachisaadhas. Qabsoo bilisummaa warri godhan hedduudha. Fakkeenyaaf South Sudan, Eertiraanis, TPLFinis yeroodhuma adda bilisummaa Oromoo qabsoo bilisummaa qabsoo sabummaa isaa godhaa turan faana aga hammaatti keenya hiree murteeffannaa hin arganne maaltu kana godhe biyyi keenya bilisoomuu hin dandeenye maaltu kana fide isa jedhu irratti wantoota natti fafakkaatan hedduun qaba. Akka duraatti alagaadhuma qofa komachuun hin ulfaata. Qabsoon geggeessine sabni Oromoo qabsoo hadhooftuu baroota waggaa 150 kana guutuu sanaan durallee sirnoota gadaa meelbaa keessarraa kaasanii sana achitti iyyuu qabsoo dhumaan jiraachaa ture Oromoon ofuma irratti jabaatee akka obbo Daani'el jalqaba jedhan ummata miliyoona 10 irraa gara miliyoona 5tti walakkaan saba tokko dhumeet achirraa deebi'ee walree sadarkaa amma irra jiru kana ga'ee jechuudha. Kana yoon siin jedhu qabsoo hadhooftuu geggeessaa ture kana keessatti maaltu ta'aa ture? Saba bal'aa, saba guddaa, biyya bal'aa qabu keessatti qabeenya barbaachise qabu, beektota qabu kana maaltu akka inni hiree murteeffannaa isaatiif bilisummaa sabummaa, bilisummaa biyya isaatiif isa akka ga'u isa dhorke tokko. Maal jette dhawweennini gogaa kootifan du'aa jette bareedinuma kootifan du'aa jette dhawweennitu malee leenca faa warreen kaan biraa caala humna qabaattee yookaan jabaattee miti. Maaliif du'aa irra Oromoon qabeenya keenyaaf du'aa jirra, eenyummaa keenyaaf du'aa jirra, aadaa keenyaaf du'aa jirra. Sanallee nurraa fuudhamee kan keenya akka hin taaneef gatamaa jira. Kana yoon siin jedhu ollaa keenya kan jiran saboonni cunqurfamoon nu miidhaniiru, nu miine. Eenyuun nu miidhe? Saboota maxxee yookaan immoo dhuftee as dhuftee akkuma jennu abashoota kanadha kan sadarkaa kanarraan nu ga'e. Amma ani yeroo hedduu taa'ee maaltu kanaan nu ga'e aga jedhu tokkoon wanta baay'ee nama ajaa'ibu. Bara Minilik keessa kan Oromoo gurguratee basaasee ammallee warri kaan goota keenya jedhanii faarsu Goobana Daachee faatu Oromoo gantummaadhaan naqee gurgurate. Kan akka Qadiidaa Wanabee faatu gootota isaanii dabarsee gurgurate. Saba guddaa kanatu dhaqee saba xiqqootti, saba bicuutti, saba namummaa hin qabnetti wal gurgurata. Silaa kan bituu qabutu nu ture. Hamma dhufee maqaa namaa dha'ee dubbachuun hin danda'a. Yeroo kana keessa hamma ibsaa nagahoo faatti kaleessa Oromoo gurguran. Har'a mootummaa nama nyaataa jala jiru keessa adda bilisummaa Oromoo keessaa ba'anii dhaqanii itti gurguratanirra ga'an har'a kana. Yoon kana siin jedhu baroo waraana bilisummaa Oromoo keessa turtan. Wanta hundumaa ni beektu. Qabsoo bilisummaa Oromoo keessa turtan. Meeqa bara chaartiraa irraa ka'ee dhufee sanaan duras haga dhufee har'a ibsaa nagahoo irratti Oromoon ofumaa wal gurgura icciitii isa keessa jiru baasaa deema. Sanatu qabsoo keenya quucarsee waliif dhaga'uu dadhabuu, wal kabajuu dadhabuu, wal jala deemanii wal basaasuu, waa xiqqaa dantaa xixiqqoodhaan wal basaasuudhaaf qabsoo dagaagee guddate jala deemanii wal jalatti ciruutu sadarkaa kanaan nu ga'e. Diinnis nurratti jabaadha. Hundi isaanii hamma sabaaf sablammoota biyya sanaa irratti nam xiyyeeffannoo kennee dubbataa jiru hin jiru. Har'a TPLFidhaan wal lolaa jirti. Amaarri yoo jenne dhimma TPLF sana miti kan isaan baay'ee isaan yaaddessu. Dhimma Sudaanis miti kan isaan yaaddessu. Amma Sudaan daangaa isaanii kiiloomeetira 70 seentee qabattee jirti. Amaara ka baaxii yookaan ka oliin fudhadhaatti kan
ukaa buuftee akkuma Oromoon jedhu kan Oromoon adamsa otoo jettu kan sheerraa Sudaan seenee kiiloomeetira 70 daangaa seenee ammallee taleelaa jira. Isheen kan eenyu barbaaddi? Kan Oromoo, kan Oromiyaa, kanuma biyya impaayera sana keessa jiru. Nuudha kaa sodaan isaanii, shakkiin isaanii, kan isaan jibban, kan isaan sodaatan, kan isaan hacuucuu hajjeesuu barbaadan nuyi dhaga. Eenyu godhu? Numaan nu keessa dhaabbatanii nutti bitanii nutti garagaranii nurratti taasisaa jiru. Inni guddaan gaafii keetii fi impaayera sana keessatti kabajamnee jiraachuudhaaf akka sabaatti jalqaba akka sabaatti walii galuudha. Yoon jedhu hunduma quuqudha. Rakkoon har'a mana hidhaa keessatti ilmaan Oromoo irra ga'aa jiru. Rakkoon har'a Koloneel Gammachuu Ayyaanaa fa'aa keessa jiran. Rakkoo Oromoo hundaa ta'etti mul'achuu danda'u qaba. Rakkoon har'a Abdii Raggaasaa fa'aa keessa jiran. Rakkoon har'a Yaazoo Kabbabaa fa'aa keessa jiran. Rakkoon har'a Kennasaa Ayyaanaa fa'aa keessa jiran. Rakkoon har'a Jawaar Mohaammed fa'aa keessa jiran. Baqqalaa Garbaa fa'aa keessa jiran. Rakkoo Oromoo hundaa ta'ee Oromootti mul'achuu qaba. Inni maaliif jarri kun miidhamaa jiru? Inni lammaffaan tokko ajjeesaa, tokko immoo dhaqee mana warra ajjeesaatii sirbaa jira. Guyyaa har'aa miidiyaa warra PP irratti waan tokkoon arge. OBN irratti Profeesarii eenyu Shaanqooti, Miratuu Shaanqootii fi qabsaa gameessi Ayyuun Oromoon jedhu. Leencoo Lataa taa'anii dizaayinii biyya bulchuu, dizaayinii mootummaa sanaaf baasu. Har'a kana. Asiin immoo ayyoonni Oromoo, qabsaa'onni Oromoo ajjeefamaa, ilmaan daa'imni ajjeefamaa, manaa gabbaatee ajjeefamaa, mana hidhaatii baatee ajjeefamaa, daa'imni ol deemtuun. Qabsoo kana bu'uura keessaa kan keessa jiru Leencoo Lataa fa'aadha. Diimaa Naga'oo fa'aadha. Warra santu qabsoo kana bu'uuresse. Karaa isaan baasanii irra nama oofan, karaa isaan baasanii ilaa karaa kanarra koottaa jedhanii saba Oromoo irra baasanirra jira sabni. Isaan karaa sanarraa dabanii, karaa san gadhiisanii karaa biraatiin naanna'anii isa sabarratti yakka hojjetu warra godhu. Isaan sanaaf qabsoon Oromoo bakka ga'u dhabe. Impaayera sana keessatti gaafa Afrikaa irratti saboonni hedduun saboonni xixiqqoon amma fakkeenyaaf Saawus Sudaan beekna. Sudaan waliigalli ishii baay'ina uummata Oromoon taatu. Sudaan kaabaas ta'e Sudaan kibbaas waggoota dheeraa biyya sana keessa jiraadhe nan beeka. Garuu wanta waloo irratti waliigalu amma Amaarri akka sabaatti hin jirtu akka uummataatti malee. Akka sabaatti hin jiran akka uummataatti jiru. Waan dhimma isaan laallatu irratti garuu faallaa paartii fe'ee yoo jiraate akka sabaatti naannooftee waan Oromoo miidhu irratti walii galti. Oromoon garuu waan ishee miidhu miti waan ishee fayyadu irratti waliin galti. Dhugaa dubbachuudhaaf har'a dhuguma walitti dubbanne waraanni bilisummaa Oromoo akka har'a waraanni bilisummaa Oromootti jirutti kaan olola irratti oofa. Kaan immoo hogganoota isaa irratti olola oofa. Yeroon kun bakka itti olola irratti oofan miti. Yeroon kun bakka itti taa'ee namni wal dhaggeeffatudha. Qabsoo kanas kan itti ajjeefame, kan itti du'ee sadarkaa kanaan ga'e uummata dargaggoo 5,000 jedhu 5,000 oli dachaa kanaati irratti duutee waggoota 4 darban kanuma waliin beeknu irratti kan sadarkaa kanaan ga'e Oromoodha. Kanarra dhufee bu'aa isaa irraa haammatee irratti har'as kan du'aa jiru Oromoodha. Yoo xiqqaate erga Abiyyi koree erga Abiyyi dhufee aangoo biyyattii sana qabadheera ofiin jedhe 1,000 meeqatu du'e har'a Oromoon. Manni alakkaawu. Wallagga lixaa keessatti qofa Gujii Shawaa lixaa kana keessatti manuma meeqa gubate ilmaan haadha malee hafte meeqa
haadharraa hajjeesanii kan ilmoon kophaa teessee maasii keessatti abbaa reebanii manatti hambisanii mana godoo urattuu keessatti kan gubatu Oromoon iyyoomee ajjeefamaa jiru meeqa? Sana kan nu godhe eenyu? Numatu wal godhe, wal tuffanna, qabsaa'ota walii tuffanna, waraanni keenya tuffanna. Waraanni keenya jechuun har'a waraanni bilisummaa Oromoo kan saba Oromootiif bahee bosona keessa jiraatu malee eenyu oliyyuu kan jiraachuu danda'u. Nu caala iddoo har'a jiraannu kanaa ol kan jiraachuu danda'u. Kanaaf kan kaleessa sirratti du'e hangoo sana iddoo sanaan isaan ga'e eenyu? Oromoodha. Kanarras du'aa jiru Oromoodha. Kan dheengaddas du'aa jiru Oromoodha. Borus du'uudhaaf immoo kan ta'aa jiru Oromoodha. Kanaaf maaltu isa barbaachisa Oromoo? Gurmuu isa barbaachisa. Wal dhaga'uu isa barbaachisa. Haala tokkoon ka'uu isa barbaachisa. Kanaaf gaafii keetiin ala bahuudhaaf TPLFis ta'e yoontiin jedhu Tigraay uummanni Tigraay gaafa paartilee shan qabu turan. Gaafa filannoo dhabbaan mootummaa Itoophiyaa filannoo sirnaan alaati jedhanii kan mootummaa jala deemanii mormii qabu gaa. Mootummaan kun sirriitti bulchuun jiru. Kanaafi nuti paartileen shanan kun yoo dorgomne sirnaan biyya sana keessatti Tigraay bu'aa buufnaa jedhanii kan dorgomantu jiru. Kan mootummaan isaanii waame, kan TPLF waame ajajamanii dhaqanii fudhatan. Maal jechuudha? Yoo hanfees ta'e waa'ee walii irratti walii galuu jechuudha. Kan keenya wal keessa har'a yeroo sabni keenya du'aa jiru irratti walirratti holola kan oofan. Wal kan diigan, wal dhaga'uu kan dadhaban. Dhiisi isa biyya keessaa, isa achi burjaaja, isa hattuu kaleessa galee dhiisi. Har'a haala kana keessa qabsaa'ota kan jedhan mooraa qabsoo meeqa keessatti bakka meeqatti kan addaan wal ciranii deemaa jirantu jiru. Dhugaadhuman sitti dubbadha. Iddoon barbaachisu yoo ta'eef hamma yoomitti ukkaanfannee akka teenyu hin beeknu dhugaa walitti himneetoo gara tokkotti akka sabni keenya naanna'u gochuudha yoo dhugaa walitti dubbanne. Har'a haala kana keessa inni kaan asiin maal jedha inni kaan achiin maal jedha garuu kan biyya keessa dhumaa jiru kan haati ilmoo dhabaa jirtu ilmoon haadha dhabaa jirtu kan manni meeqa irratti gubachaa jiru Oromoodha. Yeroon kun keessi yeroo gurmuu nu barbaachisu kanatu nu miidhee hunduu beekadhaa hunduu waliin dhaga'uu akka sabaatti wal ilaalu wal tuffannaa tokko kana lammaffaan immoo dhiibbaan diinaa fedhe yoo nurra jiraate iyyuu dhiibbaan diinaa fedhe yoo nurra jiraate abashaan amma feete yoo nu miite yoo nu dhiibde iyyuu TPLF iyyuu uummanni Oromoo qabsoodhaan lafaan ga'e kanas immoo qabsoodhaan gurmuudhaan wal faana ta'uudhaan wal dhaggeeffachuudhaan lafaan ga'a arnamma ammaatti impaayera biyya sanaa keessatti miidhaa kan nurratti geessise tokkoffaa ofii keenya wal jala garagaru wal dhaga'uu dadhabuu bakka bakkatti wal bubuusaa jechuun barbaadeen. Gara dhumaatti nu jettaa isa hedduu galatoomiyaati akka jettutti irra guddaa kan gabrummaa jalatti ol hambise nuyi walii keenya nuti walii keenya cabsee irra guddaa kan diinaarrayyuu isa jedhuudha. Akkuma jette immoo namoonni qabsoo kana bu'uureessan kaayyoo sana qabaatanii miti kan isaan godhanii har'a mooraa diinaa keessaati diinaaf sagantaa baasaa yeroo diinaaf hojjechaa jiru jette. Inni kan biraan immoo warri Habashaa utuu isa kan Oromoo saamuuf deemanii kan Oromoo wannootaa jiraniiti biyya isaanii Sudaan iyyuu saamaa jirtette. Garuu kan nama dhibutu kun cubbuu caaluudha malee durumayyuu biyya Oromoo isaantu itti gargaaramaa jira. Isaantu miliyoona meeqaan keessa taa'aa jira. Oromoon baqatee jira. Maaliif akka isaan kana godhan iyyuu namaan galuu. Mee gara gaaffii koo isa kan biraatti hin deebi'a. Mee impaayera sana keessatti filannoon ergii Haile Sillaasee fi Dargiin kufanii booda filannoon yeroo 5 ta'eera. Filannoo 5 ta'e kana keessatti wanti sirnaan filatamee hojjetame hin jiru. Mee filannoo kana keessaa bu'aa maalii qaba Oromoon maal argatee beeka maal argachuuf deema jettanii yaaddu obbo Daani'el mee kanarraa waan nu jedhaa. Galatoomi. Atuu jette biyya sana keessatti filannoon haqaa ta'ee hin beeku takkaadhumayyuu. Jabana Mangistuu yookaan immoo jabana Sillaasee innaa fudhatte xinnoo ishee isayyuu wayyaa. Sillaaseen paarlaamaa jedheeti waan warri Awurooppaa keessumaa Xaaliyaaniin yogguu biyya sana deebitee qabachuuf jettu 1935
Musoliini kan inni League of Nations jedhamu sana United Nations hin turre. So kan inni itti komachaa ture gara caalaan ofiidhuma isaatiif jedhee malee uummata garboomee Itoophiyaa keessa jiraachaa tureef otoo hin taane. Biyyi Abisiiniyaan garboomfatte kuni heera hin qabdu. Constitution isa jennu sana hin qabdu. So uummata koloneeffatte sanallee sirnaan bulchaa hin jirtu. Kan jedhutu komee akkasii fa'aa daddabarsaa ture. Sababa kanaatiif Sillaaseen dafee maal godhe sitti fakkaate? Paarlaamaan uuma jedhee tolcha jedheeti indara maal jetta provinsii adda addaa keessaati namni akka filatee ergatu gochuu carraaqe inni kun korrapshiniidhaani matta'aadhaani warra filatame sana ijoollee ta'ee argaan ture dhagaan ture jabanuma Sillaasee paarlaamaatti namni paarlaamaan bana jedhee kana goosise. Sillaaseen sokkee dargiin dhufee dargiin immoo haadhuma isaayyuu authoritarian transformative jechuun humnaanani uummata guddaa adda addaa kana fuudheen Habashaa jala galcha, afaan Habashaan barsiisa, aadaa Habashaan fudhachiisa, kanan godha sanan godha jedheeti uummatuma jijjiiruu waaqaa gaditti anumaadha yaadni isaanitti fakkaata. So akka sana gochaa filannoon moo jedhee filannoon moo waamaa filannoon kan biraan hin jiru isa paako yookaan immoo Ethiopia Workers Organization whatever kan isa deeggaru jechuudha. So akka sanatti immoo filannoo jedhee innis gatii hin qabaanne wayyaaneen yeroo 5 natti fakkaata kan isheen filannoo itti iyyaa turte yeroo gaaf tokko Oromoon akkasumas ummati kan biraan illee ummati kibbaa jechuu kooti free and fair jechuun filannoo kan addunyaan beeku deemanii dhaqanii nama isaaniif ta'u namni kun bakka na bu'uu danda'a kan jedhu filachuu hin dandeenye sababni isaa deemokiraasii kan jedhamus hin turre maqaadhaaf malee akkuma yeroo darbe dubbanne federaal system kan jedhamu sunis waraqaa irra ture malee jiruudhaan wayi tokko hin agarsiifne caffee Oromaa jettee ati waamtu kun fuffunaananii nama fuffunaanii chikaan malee uummati Oromoodha hin filanne inni kun ala jira isa kanas ala baasa maal jetta uummati keenya sirriitti hin beeka warri hin beekne immoo beekuu malu barachuu malu. So kanaafi amma filannoo jedheenna namichi kun haasa'u mee rabbi sitti agarsiisu. Miseensotaa fi deeggartoota paartii kafoo kan jedhamu Oromoo kan obbo Dr. Mararaa fa'a kan miseensotaa fi deeggartoota ABO akka jirutti funaananii mana hidhaa galchaniiru. So kun yaala jira kun hin beekna hundi keenya iyyuu. Sababa kanaatiif namichi maraateera. Warri Habashaa kunis maraataniiru. In fact isaanillee dhukkuba sammuu qabu. Psychiatric problemii qabu. Habashaan beektaa Amaarri beektaa dhugaa rabbi. Dhukkubatoota. Doktorri kamiyyuu qorichi kamiyyuu isaan fayyisuu hin danda'u. Kan isaan fayyisuu danda'u tokkittiidha. Irreetiin gurra keessa naa kabalte yookaan rukutte qofaadha kan isaan fayyuu danda'an. Sababa kanaatiif filannoon amma hin dhufa jedhamu kun akka gaaffii keetitti isa jook tapha ijoolleeti. Maaliif yoo dhuguma garaa jabaatee yoo dhuguma gara fuulduraatti deemee filannoo kana dhufannaa jedhee ofuma isaatii ofii isaan dorgomee kunoo filatame jedhee waggaa 5 lakkaawwachuuf deema. Malee filannoo miti akka kanatti iyyuu an Dr. Mararaa fi adda bilisummaa Oromoo sana hin gorsu irraa akka isaan qooda fudhataniif irraa qooda fudhatan kan jedhan gorsallee malee kuni yaada kooti. Maaliif dhugeessuu fi qofa ta'a irraa qooda fudhachuun akkanatti fakkaatutti. Sababa kanaatiif dhiisu callisu. Maal egaa itti beeku jarri Tigree jalaa barataniiru. Inni dhibbatti moonee jechuudhaaf immoo deemu inni beekamaadhuma. Garuu amma dhugaa rabbii gujii keessatti filannoon hin ta'a utuma ta'e iyyuu
kun amma Harargee sosocho'aa jiru achi keessattis naannoo sanattis filannoon ta'uu deema. Wallagga keessatti giddu galeessa keessatti filannoon ta'uu deema. Utuma ta'eyyuu. So kun gaaffii sana akkuma gaaffiittan si deebisaan jedha obbolo. Galatoomaa. Tole hedduu galatoomaa obbo Daani'eel. Mee gara obbo Xaasootti deebi'a. Waa'ee filannoo kanarratti silayyuu utuu biiroon bebbeekamaan dhaabota Oromoo jaallatamu uummata biroo Oromoo biratti kan akka KFO kan adda bilisummaa Oromoo. Adda bilisummaa Oromoo biiroo iyyuu qabu. Biyya sana keessa amma cufamee jiru. Utuu hoggantooti isaanii silaati biyya sana bulchuu danda'an hidhamanii jiranii filannoo amma godhu kana silayyuu kan biyya sana bulchaa jiru PP maqaadhaa fi maqaa Oromoo keessa jira malee warra Amaaraati. Warri Amaaraa immoo yoo filannoo kana waliin geggeessan tokkuma filannoo ofuma dorgomuuf deemu immoo filannoo attamii gochuuf deemu. Mee kana irratti gajjabeessi dubbadhu obbo Xaasoo. Sigaleera wanti tokkoyyuu wanti ittiin dorgoman dhaabni tokko hin jiru amma. Maa inni filannoon kun moo akkuma obbo Daani'eel jedhanii waama darbe sana hojjechuudhaaf deemu warri PP meerraa dhufu. Atillee waa'ee waajjira isaanii kaaste waajjira otoo qabaachuu baatanii uummatumatti iyyuu filannoon boru jedhee otoo uummanni hime filannoo walabaa ta'ee dorgomaan hundi dhiyaate otoo sirnumti waa eeggamuyyuu jiraate isa filannoo qabatanii gaafiyyuu hin qabu. Facebook qabanii PP filu namni isaan filu kan jirre ni beeku isaanis. Hogganoota bilisummaa Oromoos hogganoota KFOs haa hidhan haa dhiisan iyyuu mootummaan kun otoo iyyuu baate itti kenna. Namichi dheebotaan namicha miti akkuma waliigalaatti abaa'uudhaaf KFOtti
aangoo dabarsanii kennu hin kennan. Kuni beekamaadha. Haa ta'u immoo gochuudhaaf akka isaan deeman iyyuu namaan galu. Kaleessa koronaadha. Har'a koronaa badee. Biiroo cufamee hogganoota hidhamee inni kuni isaan abaa'os ta'e ulaagaan isaan deemanii fi inni jibbaannaa yoo ta'e malee ofii keessaan baanu isaanumti keessaan waa baasaniif yoo deeman malee ammayyuu karaa hundaatti cufee jira. Yoo xiqqaa wanti isaan paartipeet keessatti godhan parsantii 25 iyyuu taatu. Isa kaan xumuraniiru akka namni dorgomuu hin dandeenyutti amma obbo Daani'eel amma dhuguma Gujii keessatti godhama. Yoo korojoodhuma dhaqanii achi hin gaane achitti itti naqatanii dhufan malee. Wallagga keessatti godhama. Shawaa lixaa keessatti shawaadhuma hunda keessatti godhama. Finfinneettuu hin godhamu. Fannoo walabaa hin jiru. Ani akka kootti dhaabboleen kun muuxannoo siyaasaa dheeraa qabu, guddaa qabu, isaan gorsuuf illee xiqqoo natti ulfaata. Akka kootti filannoo kanarratti hunda waan irratti cufeef tokko hogganoota fi namoota dorgomtoota adda bilisummaa Oromoo miseensota namoota dorgomuu fi danda'an nama 10,000 oltu irraa hidhamee jechaa jira. Hogganoota 146 irraa hidhamee jechaa jira. Hogganootumti Finfinnee waajjira giddu galeessa irraa hidhaman 40 jechaa jiru. Kun hundirraa dhaabbatee eenyu wajjin dorgomuudhaaf deema? Maal dorgomu? Kuni akkanan yaadutti silaafuu karaa falaati. Qabsootti gaafa seenan yookaan jiraachuu yookaan deemuudhaaf kutatanii yookaan duudhumaaf amlee kutatanii itti seenne gaafa seennu rabbi tasiin ga'e nu jiraachise malee nus. Hogganoonni kunis kanumaafi warra lubbuu isaanii qusatanii miti guyyaatu isaan jiraachise malee. Maal jechuu barbaade? Uummata Oromootti muudha. Waajjirri meeqa cufamee hogganoonni dhaabaa hidhamanii wanti meeqa ta'e filannoon haqaa akka hin jirre warra siif dorgomna jennee baane yaa uummata Oromoo tabaanala nu godhaniiru. Jarri kun kaba keessa nu baasanii. Sin akka barbaadan godhaa mootummaa wajjin sin mari'adhaa deebisaatti laadhaa jedhanii uummata Oromootiif gabaasudha. Akka kootti falli biraa wanti jiru natti hin fakkaatu. Falli biraa ani silaa biyya faranjii taa'ee uummataan kayyee finciliitii du'iin jedhu. Kun immoo hinaaf dirqamas kaleessa du'aa ture har'as du'aa jira borus du'ee mirgaa biyya isaaf eenyummaa isaa kabachiifachuu kan qabu uummata. Maqaa filannooti abaa of kaafaa'oon waan goyoomanii achi keessa seenaniif mootummaa nu dhiibee baasaa jira. Piippi nu dhiibee baasaa jira. Garuu itti seenanii isaaf yoo harka rukunna parsantii amma kanaati jedhamee akka diimokiraataa ta'e addunyaatti akka inni himatuuf yoo godhan ta'e I don't know. Diimokiraataadha mootummaan kun filannoo geggeessaa jira akka jedhamuuf yoo ta'e hin beeku. Garuu dhaabbilee guddoon sabni jaalatu uummanni biyya sanaa jaalatu akeekaaf kaayyoo isaanii uummanni Oromoo fedhu sirna qixa ta'e mana hidhaatti naqanii sirna qixa ta'e waajjira isaanii jalaa cufanii wanta isaan barbaadan hundarraa hugguranii har'a Jaaldaawwan haala jira jedha malee mana hidhaa jira. Mana gabbee gaaf tokko waajjira seenee as ba'ee karaa barbaade sirnaan deemee saba isaa itti dubbatan. Doktor Mararaan sanuma. Dhaqee gaafachuu hamma dadhabedha. Hoogganni hamma kana ga'u. Biiroo qaallitti deengada dhaqee qaallitti dhaadhiyamee gale. Namni hoogganni biyya kana bulchuu jedhamee akeekamu. Jaaldaawwanis immoo tokko socho'uu hin dandeenye hidhamaadha. Kanaan waan wal goyootanii wal darbuun waan xumuratan yoo qabaatan hin beeku. Garuu filannootti seenuun haala kanaan filannootti seenuun tapha siyaasaa ilmaan Oromoo irratti roorrisuudha. Akka kootti jala muree kana filannoon hin jiru. Filannoodha jedhamees waan eegamu natti hin fakkaatu. Tole hedduu galatoomii yaada bal'aa nuuf laattee
filannoon utuu hogganoonni hidhaa jiranii utuu deemuu hin danda'in utuu saba ofii wajjin hin mari'atin ta'u jiru akkuma jetteedha. Akkuma jenne egaa mee gara dhumaatti deemaa jirra. Daawwattoota walabummaa News Network kan daawwachaa jirtan qophii keenya haala yerootii fi seenaa gootota Oromoo irratti keessummoota lama qabannee dhiyaannee jirra. Isaanis obbo Daani'el Gamteessaa fi obbo Xaasoo Taabori. Dhimmi irratti mari'achaa jiru dhimma Impaayera Itoophiyaa sana keessa waa'ee filannootii fi waa'ee Impaayerri Itoophiyaa kun maalirraa ijaaramte jedhudha. Mee gara obbo Daani'elitti dhufa. Obbo Daani'el biyya sana keessatti walitti bu'iinsa amantiitu jira. Walitti bu'iinsa sabootaatu jira. Fakkeenyaaf biyya Amaaraa, biyyi Tigraay wal lolaa jira. Achi gamaati Eritiriyaan dhuftee biyya Tigraay weerartee jirti kun. Oromoodhaa fi warra Amaaraa gidduu bifa saawwannoon godhatin malee walitti bu'iinsatu jira. Walitti bu'iinsi kun biyya sana garamitti deemsisa jettanii yaaddu? Mee kanatti nu jedhaati gara dhumaarratti yaada qabdanis yoo qabaattan nu himaa gara dhumaarra jirra. Ila aadaani Habashaadhaayi Abyssinian history kan inni nutti himu shaaxira walirratti hojjechuudha. Shaaxira cimaa walirratti hojjetanii wal balleessu. Yogguu Tewoodiroos ka'u Yohaannis Ingilizii miila dhungatee Jeneraal Naapeer hidhamtoota Ingilizii ni Tewoodiroos harkaa baasa jedhee Yemanii yommuu inni meeshaa gurguddaa qabatee dhufu Yohaannis isa gargaaree karaa itti agarsiisee akka inni gara matammaa gara waanniidhaa dhufu waan inni maqdillaa akka inni dhufu gargaaree biraa deebi'e. Yommuu achi ga'u warqituun Yohaannis already kufee Tewoodiroos already kufifteetti. Amma isa booda Tewoodiroos duulaani Minilik immoo lafaa ka'e. Minilik lafaa ka'ee mootii yommuu ta'u Yohaannis immoo mootii ta'u meeshaa Ingilizii harkaa fudhatee yommuu sana Minilik immoo Yohaannis irratti shaaxira hojjechaa ture. Xaaliyaan ijji walii galee garasii garnaa meeshaa walitti funaannachaa ture. Amma Bawuruu Meedaa irratti wal Yohaannis waameeti ati gara gadii kana dangaa biyyaa babal'isii ani immoo dhaqee warra Darbush warra mahaddistii kana dhaqee lola jedhee dhaqee achitti inni rukutamee du'e. Amma du'e isaa dhaga'ee Minilik mootii moototaa ofiin jedhe. Jechuun jireenyuma isaanii guutuu wal yaabbachaa walirraa bu'aa shaaxira walirratti hojjechaa dhufani. Kuni kalchariidhuma isaaniiti. Dhiiga isaaniiti. Sammuu isaaniiti. Kanaaf lolli amma Tigree fi Itoophiyaa jedhama gidduutti deemaa jiru kunis anaaf waan haaraa miti. Maaliif seenaa durii sana nama yaadachiisa waan ta'eef. Lolichi eenyutu naannoo kana bulchaadha yoo gadi fageessitee ilaalte indirectly illee ta'uu baate. So maayinni akkasuma diina walii dadhabsiisuudhaa fi maashanii dabbaalli yookaan gargaarsa bakka adda addaatii iyyafatanii matta'aas kennanii waan meeqamee godhanii lolatti fufuudha. Amma Habashaan mataan isheeyyuu amma egaa hubadhu gara ijoo dubbii sasila dubbachaa turetti amma si deebisuuf ta'a. Habashaan yommuu akkasitti wal gooltu guyyaa gaaf tokkoyyuu nagaatiin buluu sirna dimokiraasii barachuu kan hin dandeenye kan hin barbaanne walii isheef jechuu kooti. Walii isheef akkamitti nuun moo ofitti dabaltee waliin democratic kan ta'e walqixxummaan jiraachuu dandeenya kan jedhu siyaachisa wanti kun. So and it's very clear it is impossible. Argaa jirra hin danda'amu. Maaliif amala jira kanaa jijjiiruun hin danda'amu. Demokiraatizii gochuu jechuu kooti egaa. Walqixxummaa akka isaan fudhatan gochuu jechuu kooti egaa. Malee uummata wal jibbiisuu wal lolchiisuu karaa amantaa walitti buusuu wal fixuu akka uummati wal fixee akka naannoon sun gooramu. Keessumaa hubadhu amantaa Islaamaa
jeeqanii rakkinni akka dhalatu barbaadu. Maalinni Itoophiyaan biyya kiristaanaatii Islaamaanii kan naannoftee kunoo daseetiidha, aayilaandiidha, galaana Islaamaa keessa jirti jedheeti himate Minilik duraan. Okay? Amma xinnooruma ishee yoo lolli karaa kanaa ka'e fuula amantaa qabachiisanii Awurooppaatiin kunoo Al-Shabaabtu nutti dhufee, jihaadistiin nutti dhufee, maaltu nutti dhufee kana jechuu barbaadu. Yeroodhuma hundaayyuu. Okay? Amantaa adda addaa walichiisan. It doesn't matter. Amantaa Oromoo kiristaana kan ta'ee fi amantaa Islaamaa kan hordofu wal lolchiisuun inni mataan isaa gammachuudha isaaniif. Maaliif kuni ummaticha dadhabsiisaa waan ta'eef. So yaada akkasii oofaa jiru. Yaadi akkasii duris tureera ammas ittuma jira maan jedha. Egaa gara dhumaatti kana jechuu barbaadu dhaamsa dabarfadhumaan jechaa jirta fakkaata. Ilaa dhumarratti waan jiru tokkotu jira. Yaa uummata koo, uummata Oromoo, Itoophiyaan empire biyya miti. Country jechuun biyya jechuudha. Empire jechuun immoo kan biraati. Empire kun garboonfataa uummata garboonfatame of jalatti humnaan qabee jira. Biyyi kan ijaaramu karaa lama sadii. Tokko uummata akkuma mee maatii keessan fudhaa. Obboleessa obboleettii abbaa haadha fudhaa. Isaan kun wal horanii baay'atu. So isaan kun organically kan achi kan madda waan ta'eef uummati sun akkuma faamiliitii uummati sun guddatee uummata guddaa ta'ee biyya dhaabbachuu danda'a. Inni kan biraan qawweedhaani. Qawweedhaani Charles Stilling kan jedhe maali? States make war, war makes state. Kana jechuun qawweedhaani uummata naannoo kee jiru gabbarsiiftee biyya dhaabuu dandeessa yookaan empire. Garuu uummatati qawweedhaan gabbarsiifte humnaan gooftaa itti taate sun hin fudhatu isaa hubachuu qabda. Hin fudhu ennaa jedhee hin jiksa biyya ijaarte sana yookaan empire ijaarte sana. Okay. Inni sadaffaani inni fedhiidhaan kan ijaaramudha. Voluntary jedhaman kun immoo fedhiidhaan kan ijaaramu ummati adda addaa yookaan immoo gurmuun adda addaa walitti dhufee karaa demokraatikii ta'een, karaa walqixxummaa ta'een, karaa jaalala walitti agarsiisuun freely walabummaatiin ummata maal jetta biyya dhaabbatu. Inni kun civic organization jedhama. Okay? Inni dhumarratti kan ta'u biyyi kan dhufu. Empire guddaa ummata adda addaa walitti qabee cunqursee hacuucaa jirutu kufa jiga. Imma mind you. Soviet Union ilaala akka inni jigee republicsin adda addaa dhaabbatan biyya isaanii ba'an as ba'an. Ilaala Yugoslaaviyaan jigee ummati adda addaa akka isaan as ba'anii biyya dhaabbatan. So kanaafi Itoophiyaan ammayyuu empire waan taateef ummati adda addaa biyya sana keessa jiru wal jaallatee walitti hiiqee wal kabajee ulfina wal ulfeessee waliin jiraata hin turre hin ta'us. Okay? Keessumaa Habashaadha kan nu rakkisee jiru. Ummata warra akka kibbaa kuni ummata Affaar, ummata Sumaalee, ummata Kuush waliin rakkina tokko malee waliin jiraachuu dandeenya. Maaliif walitti hiiqnas wal hubannas rakkinni keenya wal fakkaata tokkos. Garuu Habashootaa wajjin hin dandeenyu. Isa kana ofirraa buusuudhaaf, kuffisuudhaaf tokkummaan barbaachisaadha. Keessumaa Oromoo gidduutti. Oromoon yoo tokko ta'e malee hubadhaa kan nutti as deemaa jiru amma Amaaratu Tigree irraa waan baay'ee barani. Amaaratu kuftee daaraa sana keessaa kaatee sammuu nu koruuf deemaa jirti. Cunqursaa yookaan hamminni isaan nurraan gahuuf deemani salphaa hin ta'u. Okay? Kanaafi kana keessaa bahuuf
tokkummaa ilaa hubadhu. Waaqayyo Oromoon waaqayyo na uumii Oromoo na godhii hin kadhanne beektu. Oromoo taanee dhalanne. Eegasuuyyuu addaan barbaay'ee ciccinnee haa jiraannu malee nuyi uummata Oromooti. Bakka kan biraa bakka dhannu hin qabnu uummata kan biraa kan itti hiiqnus hin qabnu. Wal malee immoo maan qabnu. Yuu wal qabna duraan dursa walii keenya. Garuu Sidaamaan nutti hiiqu, Sumaaleen nutti hiiqu, Affaar nutti hiiqu, Beejjaan nutti hiiqu, sun nutti hiiqu, kun nutti hiiqu, nuyi jabaannee jennaan Oromoon akka Oromootti jabaatee jennaan isaan kun nu wajjin jiraachuudhaaf qophiidha. Uummata dadhabaa, uummata kufaa, uummata diigamaa maaltu gaarii bulteetti hin jedha. Kana keessaa bahuudhaaf carraaquu qabna. Yoo kana keessaa baane immoo waan guddaa miti wanti kun hubanneedhuma lafaa dammaqnee ka'uudha. Maaloo firri koo sun eessuma koo achi jira, daadaan koo achi jirti, eenyuun koo achi jira, mootummaa kana deeggaraa jira jennee kanaan burjaajofnee taa'uu hin dandeenyu. Oromiyaan dursuu qaba. Oromummaan dursuu qaba. Isa kanatu nu baasa, isa kanatu nuuf fala, isa kanatu dhaloota dhufuufi fala. Tolee hedduu galatoomaa yaada bal'aa nuu laattanii waa'ee impaayera sanaatti hin deebi'u isin bal'istanii nuu himtaniitu waan ta'eef impaayerri sun impaayerri Itoophiyaan biyya miti biyya fedhii uummataa malee uummata tokko cunqursitee miitee aadaaf seenaa waliin fakkaanne humnaan cafattee jiraachaa jirtudha. Kun immoo kuftii gaafa isheen kuftu immoo biyyi akkuma warra Raashaa kana biyyooti of ijaaruu danda'u jettan hedduu galatoomaa. Mee gama obbo Xaasootti hin deebi'a. Obbo Xaasoo kana keessaa nan ba'a. Erga kaayyoo tokko qabaannee saba tokkicha taane, uummata tokkicha taane, maaltu tokkummaa keenya gargar diiga? Akka dhaabaattis akka sabaattis maaltu tokkummaa keenya gargar diiga? Kaayyoo irratti ol dhabne moo rakkoon keenya kaayyoodha moo aangoodha moo fedhiidha moo dantaadha? Maaltu kana nu godhe? Dubbii ati sila dubbatte irraatiin jedha. Kan nu cabsaa jiru kan dhaqee diinaa fi seera baasaa jiru namootuma keenya jechaa jirta. Maaltu kana nu gochaa jira? Mee kana kaayyoodha moo dhabbii kaayyooti moo aangoodha moo dantaadha moo maayin saba tokkicha taanisa jedhu kana nu jedhiiti jechumaan dhaamsa kee dhaammadhu. Hedduu galatoo. Sakaalaa jiru numa argaa jirra. Waggoota dheeraadhaaf wanti kuni. Maaltu tokko taane nu godhee dantaadha moo akeeka keenya moo kaayyichatu gargar jedhu yoo laalte kaayyoon paartileen Oromoo hundi himata walirraan fagaatu bo walumarraa daayibar godhamee deemaa jira. Achuma bakka ishee wal jijjiiru. Dhaqee kaayyoon adda bilisummaa Oromootti deema. Bakka tokko keessaa baasu malee. Maaltu kana uummata Oromoo godhe? Ani tokkoffaa akkuma sabaatti dantaa warra dantaa barbaaddatu jira. Warra dantaa barbaaddatu jira. Tokko kana. Lama akkuma sabaatti waan dhalateef ani hin beeku. Waan kun dhalateef rabbaa beeku eenyuyyuu kana beekuu hin danda'u wal tuffanna. Hayyuu keenya tuffanna. Dantaa irratti hayyuu keenya tuffanna wal tuffanna. Mee fagoon deemnu gaafa tokkoon kaasuu barbaada. Gaafa bilisummaa Oromoo Eertiraa irraa gara biyyaatti galla qaama sadaffaadhaan galla jedhani. Nama TPLF keessatti guddate. Nama alagaan ilmoomaa kaastee guddifte tokko isaaniitiin shira qabsaa'ota Oromoo irratti geggeessaa turani. Tokko isaaniitiin shira dhaaba Oromoo irratti geggeessaa turani. Tokko isaaniitiin ilmaan Oromoo balbalarra deemanii ficcisiisaa turani. Yoo dhugummaadhaan qabsaa'ota Oromoo saba Oromootiif jecha baroota 1970 keessaa ka'anii bosona Oromiyaa keessatti akka jaldeessaa galanii sabaaf jecha
akka jaldeessaa akka bineensaa rakkatanii daaranii qoree miila fixee kaan du'ee kaan jiraatee sabichaaf qabsoo sabaatiif jiru tuffatanii dhimma inni keessa hin beeknetti qaamni sadaffaan nu barbaachisu bilisoomnerraa maal taanerra warra jedhame hedduu jira. Gaaf sana dhugaadhaan jarri kun waggaa hamma kanaa qabsaanii waggaa hamma kanaa bosona keessa turani saba Oromootiif kana jedhanii turani. Warra kana maali? Maaliif qaama sadaffaa barbaadan? Muuxannoo qabanirraa ka'aniiti moo maali itti deemamee namni gaafate hin jiru. Maal godhan? Hundumtuu dhageettii qabuun waan beekame otoo hin taane yeroo baay'ee beekee otoo hin taane beekameen nama rakkisa namni. Beekan naman dhiisu kan otoon beekin kan beekaman hedduutu qabsoo keenya burjaajesse. Otoon beekamin otoon beekin beekamaniit qabsoo keenya burjaajessan. Irra deebi'een jedha. Otoon beekamin otoon beekin beekamaniit qabsoo keenya burjaajessan. Kanaaf gaaf sana dhageettii dhabee jechuudha dhaabichi. Otoo iyyuu wanti tokko nagaa ammaatti adda bilisummaa Oromoo jedhaa ture tokko dhala namaarra jira har'a. Tokko waan waraanni bilisummaa Oromoo tokko jedha amma ammaatti dhufee dhala namaarra ka'aa jira. Kanaaf maal siniin jechuu barbaadeen maaltu Oromoo walii galtee dhoowwu tokko danda'a. Nama kiisii kee keessaa fuudhee kiisii keetti sii kennu hamantee kana ta'u. Lammaffaa wal tuffii gandaan kutaa lagaan namoonni xixiqqoo dhaqanii waan hin taane walirratti borcuu hamma tunillee dhaabbateedha hamma tokko. Kanaaf hammumayyuumee hin dhaqqaba Oromooni wanti nani kanuman siin jechuu barbaade kanatu Oromoo miidhee siin jechuu barbaadeen kan biraa baay'eedha otoo jechuu danda'ame jechuun irraa qusanna. Oromoo dhaamsina dhaammadhu dhumarratti dhaamsina dhaammadhu Oromoodhaan cidha namaan bayin cidha oon jedhu amma piippiin gabbaatee filannoo jettee uummata maallaqaan bittee gabbaatee sirbisiisti. Cidha waammachaa jirti. Cidha maallaqaan si waaman hin naqiin cidha fedhii keetii malee kan jedhudha tokko kana. Lammaffaan dhaabboleen siyaasa Oromoo bakka argamanitti bakka hin taanetti bakka addunyaan ishee dimokiraatawaadha mootummaan dhaaba akkasiitu achirratti dorgome jedhu sun isaaniif qabxii qabaata. Sodaa lubbuu har'aatiif jecha wanta hin taane keessa filannoo keessa baafnee eessa dhaqna waan tokko taana jedhanii yaadurra uummata Oromootti dhimma isaa nuun siif dorgomuu hin dandeenye uummata Oromootti dabarsanii keessaa bahu. Uummanni immoo waan murteeffatu murteeffachuu har'as du'aa jirtu kaleessas du'aa jirtu borus duute mirga kee gonfachuun kan keetii jabaadhu inni ala kana jiru immoo waliin cirii waliin nyaatiin mana ho'aa keessa teesse sagalee tokkoon uummata keetiif falmi garaa tokko gorii uummata keetiif falmi olii gadi bubbuttee qabsoo Oromoon burjaajessin yaa warra ala kana teessanii. Mana ho'aa keessa ciistanii isa biyyaa du'aa jirurraa adaraa hafuura tokkoon afaan tokko dubbattu walitti haasa'aa. Inni biyya keessas mootummaa kufuuf hin oolleef jecha bakka hargite hin seenin hin darbaa. TPLF nuun salphattee maallaqa amma sanaas guurtee hin nyaanne hin nyaatamtee. Boru sinis sanuma ta'uuf deemtu. Waboodhaan immoo jabaadhu hinjifannoodhaan galiin jedhaa akka ulfaatu jaalakiyya. Hedduu galatoomii dhugaa dhaamsa gurguddaa dhaamteessi waan gurguddaa dubbatteessi Oromoo kan miidhaa jiru anatu caalaadhaa of tuulummaadhaa dantaa jala deemuudhaa gareedhaa malee hanga kanatti kaayyoo miti jechuudha. Daawwattoota Walabummaa News Network kan daawwachaa jirtan qophii marii haala yerootii fi seenaa gootota Oromooti. Kan waliin maree har'a goonee obbo Daani'el Gamteessaa Osloo irraa obbo Xaasoo Taabor Stockholm irraa kan mari'achiisaa ture ani Gammachiis Naadooti. Sagantaa keenya hamma dhumaatti nu hordofuu keessaniif galanni keessan bilisummaa ta'u jechaa qophii keenya har'aa asuma irratti xumuranna. Galatoomaa daawwattoota keenyaa galatoomaa hirmaattota keenyaa isinis.
Baay'isaa baay'isaa galatoomaa isinis isin galateeffanna baay'ee.